hordoftoota chaanaalii kootii ani nagaa kootii jecha viidiyoon har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe intiroodha. Intiroo jechuun yeroo viidiyoo keessan jalqabsiistan isa fuulduratti akka isiniif bareedu kan galchitan jechuudha. Isa keessaa arganna Google Chrome keessa seenuudhaan anzoid.com jechuudhaan buufanna jechuudha. Ani already buuseen jira. anzoid.com kan jedhudha. Haala kanaan nu bana jechuudha. Akkasiin haala kanaan nuuf bana. Sana booda kan barbaanne fidannee as keessaa kaa'uu ni dandeenya. 3D fakkeenya kan dhumateedha. Intro jedhamuuf 3D fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Sana booda kan bannee booda iddoo sanarratti ni jijjiirra jechuudha. Maqaa nuti barbaannu yookaan immoo maqaa keenya fudhannee jijjiirrachuu ni dandeenya. Open in Clipmaker kan jedhamu ni bananna. Loading jedhees akkasitti bana jechuudha. Haala kanaan erga nu banee booda as keessa nuuf taaksettan isinitti bareedu fudhachuudhaan jijjiiruu ni dandeessu jechuudha maqaa isaaniitti. Haala kanaan sana booddee kana jijjiiruudha yeroo barbaannu maal galfachuu dandeenya jechuudha. Sana booda iddoo kan keessa erga gallee booda text kan jettan jirti. Iddoo kanatti kana maqaa keenya barreessuu ni dandeenya jechuudha. Urjii jedhee face. Tell me that you love me, even if it's fake. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me. sirriitti garuu barreeffamni isaa hin mul'atu. Dhumatu ta'ee 3D gaariidha ture. Are you still looking at me? Meeshee
koppii anan godhadheef dafee yeroo akkanaa laanguutu isin barreessuu ni dandeessu. Sana booddee iddoo kana seenneet viidiyoo riizooluushinii 1920 kanan kaa'ee fireem reetiin 30 isa kanammoo hammam akka isinii turu siqsachuu isinii dandeessu rakkoon qabu leenjis sana booddee kan sirreessine maqaa kanarra teekist kan jedhu bunne jechuudha. Sana booda audio ofii keenya yoo barbaanne select goone kan barbaannu galchuu ni dandeenya yoo barbaanne kanumaan itti fufsiisuu ni dandeenya jechuudha. Sana booddee save godhanna jechuudha. Moodiin baalaansid osoo ta'e gaariidha. Foormaat jedhu akkasumas 8 hours kan jedhu kana sana booda start video render jenna. Download nu ta'aa jira jechuudha. Kana hin eegne jechuudha. Hanga download ta'utti. Two minutes dha kan fudhatu nuti garuu eegnee ficcisiisuu qabna. Yoo akkas ta'uu baate addaan nu jalaa fudha waan ta'eef sirrii ta'e nu buusu daqiiqaa inni nuu kenne sana fixu. Viidiyoon har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Hanga viidiyoo itti aanu walitti deebinutti nagaan naaf tura.